Gaazexeessituu jalqabaa gaazexeessituu dubartii raadiyoo afaan Oromoodhaa gaazexeessituu Aashaa Qallii yookaan ammoo gaazexeessituu Aashaa Ibraahim Usmaan. Kun nam jabaadha. Nam jabaa keenya ka guyyaa irraantanaatiin ammoo gaazexeessituu jalqabaa raadiyoo afaan Oromoo gaazexeessituu Aashaa Qallii yookaan ammoo gaazexeessituu Aashaa Ibraahim Usmaanii wajjin wal isin barsiifna. An Udii Musaati. Turtiin teessan ammoo na wajjin taasisan afeerraatiyya. Gaazexeessitoota dubartootaa warra jalqabaa raadiyoo afaan Oromootiin hojjechaa turan keessaa gaazexeessituu Aashaa Qallii dubartii hangafa industirii guddinaa fi dagaagina afaan Oromoo keessatti hirmaachaa turtee fi qooda gama isii bahachaa turte ta'uudhaan kan maqaan isii kaafamu. Afaan Oromoo keessatti gaazexeessitootaa fi namoonni miidiyaa garagaraa guddina dagaagina industirii miidiyaalee Oromootiif qooda kan ba'an ta'ullee seenaa guddinaa fi dagaagina industirii miidiyaalee afaan Oromoo keessatti gaazexeessituu fi bu'aarsituu dubartiidhaa ta'uudhaan yeroo jalqabaatiif warreen seenaan isaanii himamu keessaa Aadde Aashaa Ibraahim Usmaan nama jalqabaati. ينك تريتين دور الرماد عند سالكتي عند سالكتي تكتشف فردي عند سالكتي تكتشف فردي. Dubartiin jabduun seenaan isiidhaa baay'ee hin dubbataminiiftun Aashaa Qalliidhaa dubartii gaazexeessituu jalqabaa Somaaliyaa magaalaa Mogaadishoo irraa afaan Oromootiin reediyoo afaan Oromoo keessaa tamsaasaa turteedha. Harargee bahaa baadiyyaa aanaa Kombolchaatitti akka dhalatte kan himamu gaazexeessituu Aashaa Qalliidhaa haadha isiitii fi abbaa isiidhaatis ammoo gaazexeessituu dubartii daa'imummaadhaan dhabuun dubartii maatii fi jaalala haadha abbaa osoo hin dhandhamatin guddatte akka taate seenaan isii ni agarsiisa. Wallistuu Saaliyaa Saamiidhaa namoota gaazexeessituu Aashaa Qalliidhaa itti dhiyeenyaan beekanii fi seenaa isiidhaa dhaabbilee miidiyaa garagaraatiif qoodan keessaa takka yeroo taatu gaazexeessituu Aashaa Ibraahim yookaan ammoo gaazexeessituu Aashaa Qalliidhaa ijoollummaa isiitiin gaazexeessituu rakkoo hamaa dabarsite akka turtee fi umrii isii waggaa 11tti daangaa qaxxaamuruudhaan gama biyya Somaalilaand magaalaa Hargeessaatti akka deemuudhaan qubatte seenaa gaazexeessituu tanaa wallistuu Saaliyaa Saamiidhaa ibsiteeti jirti. Jiraataa magaalaa Torontoo kan ta'an beekaan seenaatii fi afaanii abbaan urjiidhaa ammoo Aadde Aashaa Qalliidhaa yookaan ammoo gaazexeessituu Aashaa Ibraahim waggaa 30 oliif itti dhiyeenyaan akka beekan himuudhaan Aashaa Qalliidhaa ijoollummaa isaaniitiin biyya abbaa isaanii irraa ba'uudhaan bu'aa fi bayii jireenya baqaa dhandhamachuudhaan biyya ambaa keessatti nama rakkoo jireenya baqattummaa ganamaan ijoollummaa isiitiin dhandhamee tureef achirraayis jireenya baqaa biyya tokkootirraa gara jireenya baqaa biyya biraatitti achirraayis ammoo jireenya baqaa gama biraatitti yeroorraa gara yerootti daddabiraatii fi jijjiiraa nama jiraachaa ture akka turte seenaa gaazexeessituu Aashaa Qallii yeroo dubbatu ni hima. Gaazexeessituu Aashaa Qallii yookaan gaazexeessituu Aashaa Ibraahim akkuma hargeysaa galteen mana faranjiidhaa teessee hojii dhuunfaa isii hojjechuudhaan jireenya isii jiraachuu akka jalqabdee fi waggaa 14tti ammoo umrii isii ijoollummaatiin heerumtee bultii dhaabbachuudhaan jireenya dhuunfaa isii gaa'ila dhaabbattee maatii dhaabbattee jiraachuu akka jalqabde artisti Saaliyaa Saamii seenaa nama guddaa dubartii Oromoodhaa tana yeroo qoodan ni himu.
gaazexeessituu Aashaa Ibraahim Usmaan ijoollummaa isiitiin miseensa humna waraana lammii Xaaliyaan tokkotti heerumuudhaan ilmoo dubaraa takka argattee jiraachaa osoo jiranii abbaan mana isiidhaa ammoo ilmoo isaa fudhachuudhaan gama Xaaliyaanitti deemuudhaaf achiis ammoo gaazexeessituun tun abbaa mana isiidhaa du'aan if biraa dhabuudhaan intala isiidhaa ammoo jiruudhaan if biraa dhabuudhaan jireenya kophummaadhaa gaazexeessituu umrii isii taganamaatiin dhandhamachuu jalqabdi akka taate ni himti. Gaazexeessituu Aashaa Qallii egaa ilmoo isiidhaa jiruun dhabdee fi abbaa mana isiidhaa du'aan dhabdeen booda ammoo jireenya hargee isaa keessatti jiraachaa turte guutumaa guututti dhiisuudhaan naannawa bara 1968 keessa karaa Moqaadishoo deemuudhaan magaalaa Moqaadishoo akkuma geesseen jireenya haarawaa tokko jettee achitti jalqabdi akka turtes artist Saaliyaa Saamii seenaa gaazexeessituu Aashaadhaa yeroo dubbattu miidiyaaleef qooddeetti jirti. Gaazexeessituu Aashaa Qallii eega Moqaadishoo geesseen booda ammoo aangoota mootummaa biyya warra Somaaliyaa kan duraan beeytu gaggaafachuudhaan fedheessitiin reediyoo afaan Oromoo keessa kanaan dura hojjechaa akka turtee fi muuxannoo reediyoo keessa hojjechuudha akka qabdu aangoota Somaaliyaadhaatiif eeruu kennuudhaan aangoonni isiin dubbiste kun ammoo kanaan alattis intala isiidhaa yookaan ammoo ilmoo isiidhaa tangama biyya warra Xaaliyaan abbaan mana isiidhaa fudhatee jalaa deemeetiin akka wal garsiisaniif deeggarsa gaafachuudhaan jireenya isii Moqaadishoo keessatti akka jalqabde seenaan isii ni himama. Bifuma kanaan qondaalli gargaarsa gaafatame kun nama buufata raadiyoo Moqaadishoo sagantaa afaan Oromoo yeroo sanii hoogganaa turee fi jiru obbo Abdoo Muusaa gaazexeessaa jedhamuufim hooggansa miidiyaa jedhamu Aashaa Qalliitii wajjin wal agarsiisuudhaan hojii gaazexeessummaadhaa yeroo jalqabaatiif bara 1960moota keessa gaazexeessituu Aashaa Qalliidhaa akka jalqabdeetu seeneffama. Saaliyaa Saamiidhaa hojiilee gaazexeessituu Aashaa Qallii yeroo sitti hojjechaa turte keessaa muraasa yeroo himtu ammoo gaazexeessituu Aashaa Qallii sagalee isiitiin oduu dubbisaa akka turte gaazexeessituu Aashaa Qalliidhaa oduu bohaartii gama reediyoo Moqaadishoo sagantaa afaan Oromootiin dhiyeessaa akka turte nama yookaan ammoo maatii fi warra firoottan gargar faca'an gama raadiyoo Moqaadishoo sagantaa afaan Oromootiin barbaaddee walitti fidaatii fi wal agarsiisaa akka turte akkasumas ammoo diraamaawwanii fi koomediiwwan gaggabaaboo tapha gabaabaa gama raadiyoo Moqaadishoo sagantaa afaan Oromootiin qindeessuudhaan qopheessitee dhiyeessaa akka turte gaazexeessituu Aashaa Qalliidhaa dubartii gaazexeessummaa qofaan beekamtu osoo hin taane weelliftuu afaan Oromootillee akka turte ragaa ba'uudhaan bu'uura kanaan ammoo jetti artisti Saaliyaa Saamiidhaa waa'ee jireenya gaazexeessituu Aashaa Qalliidhaa yeroo qooddu Aashaa Qallii dubartii jalqabaa akka taatuuf hojiileen isii kunneen isii gargaaranii jiraachuudha seenaa isii keessatti himti. Namni seenaa abbaan urjiidhaa ammoo gama isaatiin Aashaa Qallii raadiyoorraa qophiilee muuziqaa dhiyeessituun garmalee gaazexeessituu beekamtu akka taateef yeroo biyya jiraachaa turanittis ammoo gama reediyoo Moqaadishoo sagantaa afaan Oromootiin gaazexeessituu Aashaa Qallii qophiilee isii dhageeffachaa akka turan ni hima.
Abbaa Urjii gaazexeessituu Aashaa Qallii baqattummaa Somaaliyaa irraa kaasee gara Suudi Arabiyaatti akka imalte achirraayis ammoo biyya Saawudii Arabiyaa irraa gaazexeessituu Aashaa Qallii jireenya baqaatiin ammas gama biyya Xaaliyaanitti akka deemte biyya Xaaliyaan irraayis ammoo jiruma baqaatiin gaazexeessituu Aashaa Qallii gara Kaanadaa magaalaa Torontootti imaluudhaan jireenya isiidhaa magaalaa Torontoodhaa biyya warra Kaanaadaatti akka eegalte ni hima. Gaazexeessituu Aashaa Qalliidhaa gama Torontoo eega dhayxeen booda bara 1990moota keessas hawwisoo hawaasa Oromoo Kaanaadaa keessatti gargaarsa olaanaa gaazexeessituu taasisaa turte akka taatee fi guddina aartiitii fi afaan Oromoo keessatti keessaafuu ammoo jaarmaya hawaasa Oromoo biyya Kaanaadaadhaa keessatti guddinaa fi dagaagina aartii tumsuu irraan hangafe hanga waldaalee fi afooshaalee hawaasa Oromoo biyya Kaanaadaadhaa hundeessuu fi ijaaruu guddisuu fi dagaagsuu keessatti qooda guddaa baachaa akka turanis seenaa isiidhaa ni himama. Martuun yuuberraay mammarii moosiinni nu dabra shaggaa martuun yuuberraay dangalaasii taphannuunarra. Artisti Saaliyaa Saamiidhaan hawaasni Oromoo waggoota dheeraaf magaalaa Torontoo akka jiraatan kan himte gaazexeessituu Aashaa Qalliidhaa ammoo jetti. Nama hawaasa Oromoo biyya Kaanaadaa keessatti gaaddisa baqattoota Oromoo gama biyya sanii dhufuudhaan achi jiraachuu jalqabaniif ta'uudhaan jireenya hawaasaa gadhaabuu keessatti yookaan ammoo hawaasa Oromoo qubsiisuu keessatti qooda hiriyaan qabne bahachaa ture akka taate himti. Wallistoonni Oromoo yeroo sanitti teessoon isaanii Torontoo ta'e warreen hedduun akka jiran artisti Saaliyaa Saamii tuquudhaan artistoota Oromoo Kaanaadaa Torontoo jiraachaa turan keessaa ammoo yeroositti Nuhoo Goobanaa, Elemoo Alii, Qamar Yuusuf, Alii Birraatii fi artistoonni Oromoo kanneen biroo baay'een isaanii gaazexeessituu Aashaa Qallii dabalatee yeroo sanitti Kaanaadaa akka turan himuudhaan akka fakkeenyatti namoota hangafoota kanneen ilaalaa isaan jalatti fakkeenya godhachuudhaan akka guddatan artisti Saaliyaa Saamiidhaa seenaa gaazexeessituu Aashaa Qallii yeroo miidiyaaleef qooddutti himteeti jirti. Gaazexeessituu Aashaa Qallii hirmaannaan isiin siyaasaa keessatti qabdus akkaan guddaa akka ture dubartii turtee fi hiriira qabsoo yeroo san deemaa turerraa hanga hiriira qabsoo uummanni Oromoo dhiyeenya kana sochii qeerroo keessatti taasisaa turaniititti akka hirmaachaa turte seenaan gaazexeessituu Aashaa Qallii ni hima. Bakka jireenya isiidhaatitti gaazexeessituu Aashaa Qalliidhaan Kaanaadaa Torontoo keessatti hawaasa Oromoo naannichaa hunda qindeessuudhaan mirga isaaniitiif akka falman, hawaasa isaaniitiif akka dhaabbatan, Oromummaaf akka qabsaan nama adda durummaan hirmaachaa tureefim gaazexeessituu jaalalli isiin Oromummaaf qabdus hanga umrii isii, hanga jireenya isii, hanga jireenya biyya lafaa isii goolabamutti ture akka ta'e ni seeneffama. Gameeyyii raadiyoo Moqaadishoo hundeessaniifim ogummaa isaaniitiin keessa hojjechaa turanii fi hawaasa isaanii tajaajilaa turan keessaa kanneen haalaan beekaman gaazexeessitoota dhiiraa qofa yeroo ta'u gaazexeessituu Aashaa Qallii dabalatee gaazexeessitoonni dubartiidhaa yeroositti raadiyoo Moqaadishoo sagantaa afaan Oromoo keessa hojjechaa turan hagas mara qoonni isaan guddinaa fi dagaagina industirii miidiyaalee Oromoo keessatti bahachaa turan osoo himaminiif jira.
raadiyoon Moqaadishoo bara 1960moota keessa Somaaliyaatti kan hundaa'e yeroo ta'u guddina afaan Oromootiif gumaacheen ammoo reediyoo seenaan isaa bara baraan kaafamaa jiru. Gaazexeessitootaa fi hundeessitoota raadiyoo Moqaadishoo sagantaa afaan Oromoo kan ganamaa warreen jedhaman keessaa ammoo Sheek Muhammad Rashaad Abdulleedha, Yoonis Abdullaahi, Ayyub Abubakar, Alii Gaayii, Shantam Shubbisaa fi gaazexeessitoonni biroo kanneen bara baraan yaadataman yoo jiraatanis garuu qabsoon shamarran Oromoodha guddinaa fi dagaagina industirii miidiyaalee afaan Oromoo keessatti baachaa turan sadarkaa isaan madaaluun hanga ammaatitti kaa'ameen jiru. Kanaafis ragaan ammoo qabsoo Oromoon geggeessaa ture hunda keessatti hirmaannaan shamarranii jiraatus qooda seenaa isaanii malu argachuu hin dandeenye. Qabsoon dubartoonni adeemsisaa turan qabsoo hidhannoo tirraa jalqabee hanga qabsoo waraana hoogganuudhaatitti yookaan ammoo qabsoo loltoota dirree lolaa keessatti hoogganuudhaatitti kana biras achi tarkaanfachuudhaan ammoo hanga qabsoo gama dinagdeetii fi qabsoo miidiyaalee taasifamu adeemsisuudhaatitti wareegama barbaachisu kafaluu irraa hanga sababa Oromummaa qofaaf qaamaa irrachuudhaatii fi harkaa fi miila isaanii itti cituutitti qabsoo kan geggeessaa turan ta'us ammoo qixa isaanii maleen shamarran Oromoodhaan seenaan isaanii barreeffamee fi yookaan kaa'amee fi hin jiru. Waggoota hedduuf kaaba Ameerikaa kan jiraatanii fi Aashaa Qallii akka beekan kan himan namni seenaa Abbaa Urjiidhaa gama isaaniitiin ammoo seenaa gaazexeessituu Aashaa Qallii yeroo himan Aashaa Qallii gaazexeessummaa qofaan dubartii beekamtu akka hin taaneef qonni isin qabsoo Oromoo keessatti gubaachite qooda daaddaa yoomiyyuu hin qabne akka ta'e tuquudhaan keessaafuu jan baqattoota Oromoo tumsuu keessatti qonni dubartii tanaa akkaan jabaa akka ta'e jabeessanii himaniiti jiru. Gaazexeessituu Aashaa Qallii gaazexeessituu seenaa sochii qabsoo Oromoo keessatti biyya keessaa hanga Yamanitti biyyoota ollaa Itoophiyaa irraa hanga biyyoota fagootitti daandii qabsoo irra deddeebi'uudhaan haala mijeessaa turanii fi Kaanaadaa irraa hanga Yamanitti deddeebi'uudhaan warra qeerroo kanneen akka Elemoo Qilxuufaadhas gargaaraa turan akka taate seenaan gaazexeessituu Aashaa Qallii ni hima. Seenaa dagaagina industirii miidiyaalee afaan Oromoo keessatti gaazexeessituu fi bu'aarsituu dubartootaa ta'uudhaan yeroo jalqabaatiif raadiyoo Moqaadishoo irraa afaan Oromootiin hojjechuu isiidhaatiin cinaadhattis ammoo gaazexeessituu Aashaa Qalliidhaan gaazexeessituu eenyummaa isiitiif afaan ofiitiif aadaa ofiitiif seenaa ofiitiif aartii ofiitiif yeroo isiitii fi jireenya isii mara kennuudhaan hojjechaa turte akka taate hawaasni jaarmiyaaleen koomunitiin Oromoo biyya Kaanaadaa magaalaa Torontoodhaa seenaa Aashaa Qallii yeroo miidiyaaleef qoodanitti himaniiti jiru. Tumsa olaanaa fi tumsa hiriyaa hin qabne dagaaginaa fi guddina industirii miidiyaalee afaan Oromoo keessatti baachaa kan turte aadde Aashaa Qalliidha ammoo umrii isii waggaa 80 takkatti dhiyeenya kana biyya jiraachaa turte Kaanaadaa magaalaa Torontootitti du'aan boqotteeti jirti. Sirni awwaalchaa gaazexeessituu Aashaa Qalliitis ammoo biyyuma jiraachaa turte Kaanaadaa magaalaa Torontootitti bakka hawaasni Oromoo hedduun argamanitti adeemsifameeti jira. Gaazexeessituu Aashaa Ibraahim Usmaan Rabbiin jannataan qananiisu jecha qophii nam jabaa keenya kanarraa kanumaan goolabeetiin jira. Qophiileen waliif TV kana fanitti fufuu yeroo gaarii qabaadha. Ane si waje chandema, ai hula tole.
jaaladhu